experience. Ethiopia tajaajiluudhaaf namni santura waan ijoollee nan se'an filiinaa sabboonaan ture santura samboodaan goobane Ethiopia jaarajeetiin diizii gale hedduu na jaalatan uummanni Amaaraa kun gaarii garuu akkuma nama kaanii hoggaa hoota kiyya kana banan wata kan duuba jiran kophaan akka mukaatti luqqa'ee dhaqee jechuudha hoggaa achi na xallasaniin isin deebi Malin na tallasan kubbaa qoree hin qabneen ture. Isin dhofeetiin qoree haa baafan Oromoo. Maaliif nuti waan hin jaaramaniif humna waan hin qabneef takka takkaan chirichaaroo jira bira waan dhayinuuf if jaarree jumlaan achi deebuu qabna. Hoggaan dhufee Oromoo Falastiin qaallitti rabbi maraachee sheekotatu afaan kaa'inse ati Oromoo moo miti? Abbaan kiyyaa ati siyyaas Oromoo Oromeettiin dhaladheen Oromoo jennaan akkamit jetta jarri naariidhaan Oromoo dhufe. Gaafa as dhufnee waadaa gallee galaadhaan nu ergitan. Hamileen gaafsan galma san keessa ture naafi Dooktar Gammachuun dhufne hamilee xiqqaa ture. Waadaa isin galle. Reefu eenyu Jaafar Rillee nama hedduu anuu beektaa bakkaan geenyaan jamalee an takkaa stuudiyoo televiziyoonaa gaafsa qofaan seenee Aljazeeraa takkaan seenee hin beeku namni televiziyoona beeku hin turre. Garuu ani namanu ummata Oromoo namana dandeettii ummata keenyaatti waan namannuuf hoggaa waadaa isin seennu waan waadaa san bakkaan geenyu nu kennitan. Akkuma dhaadanne akka waadaa galletti baadiyyaa keessatti galmaan geenyu OMN. OMN hoggaa galmaan geenyu maaliin isin jee? Gaafa san ba'a guddaan irraa bu'e. Maaliif santura Oromoo kana namni keenya hedduu waadaa seenee waadaa jalaa nyaatee waadaa harkaa kofte. Awadan Oromoo seenee harkaa kofnaan uummanni jedhan dhiiftu. Kanaaf yaa rabbi ummati jala na baasi waadaa darba kan nu weessi jenne hoggaa galmaan geeni maaliin isin jee isin gadhaabne waan waadaa seenne buna gadhaabne kana bakaloo dhaabne kana bishaan nu baasuun keessaniin isin jee ummata nu taa'ee soonoo. Waggaa afur barabaraan osoo bishaan jaloo baaftan osoo guddatu waggaa afur geenye gaafa dura biiroo xiqqaa tokko barraamiin faan kireeffatanii keessa turre ka waggaa achi waadaa isa Usmaan afaan qaban ziippii kannanii fi pilaastaraan cufan turan achirraa kaanee mana ajaa'ibaa qabnarra bakka guddaa kaane nama afuriin moo shaniin eegalle yeroo ammaa nama 35 ol qabna nama nu wajjin hojjetu daqiiqaa 30 ittanneet sa'a meeqatti hojjenna turre har'a on regular basis sa'a 8 ol dalagu jiru live streamiidhaan waa hedduudhaan kanaaf hedduu galatooma ummata biyyaatiin hoo maaliin jee gaafas qilleensa Oromiyaa bilisoomsine dachii immoo bilisoomsatuun teessani jennaan beektaa 2020 fa'aatti ama 5 kana yoo sirriitti itti buufne mataa isaa bilisoomsine Oromoon biyya isaa bilisoomsine jennee turre ummanni ginciin itti dhoosee jechuun baatii lama keessatti dubbiin ginciin dhoote Oromiyaa hunda waliin geessee paarlaamaa Oromiyaa keessan sumuda abbaa duulatiin seentee mana Minilik Oromoo nayterra. Egaa achi geenye garuu warri 4 kiiloo seenes warri seensises waan beekuu qabdaniin isin himuu barbaada. Abbichaan 4 kiiloo 4 seene Abiyyii fi warri isa wajjin jiru waan tokko hubatu qaban. Ka itti kenname aangoo miti. Ka itti kenname eeboo qabsoodhaati. Ka itti kenname alangee seeraan ittiin muranii miti. Ka ittiin kenname qaccee diina ittiin garafani. Oromoon bakka 4 kiiloo teessee biyya bulchitu irra hin jirtu. Bakka 4 kiiloo qabattee yakka 4 kiiloo irraa Oromoo irra muramu hambiftu keessa jirti jechuudha. Akka Profeesar Jeetti dirqamni Abiyyitti kenname aangoo achiin taahee ajaja ittiin dabarsu miti. We are not there yet. Dirqamni ittiin kenname murtii tarsiimoo yakkaa uummata Oromoo saamaniin ajjeesaniin hidhaniin biyyaa baasaniin dhaabsisuudha. Qabsaa'aatti ilaaluu danda'uudha qaba. Akka muummicha ministeeraatti osoo hin ta'in akka loltuu tokkotti, akka qeerroo tokkotti, akka aktivistii tokkotti ilaalee jallina wayyaanee jallina abbaa isaa hayyeen faan achii gadi baasan san dhorkuudhaaf achi seensifame. San laaluu didee akka mootitti yoo ka'eef laalu taate ashkar wayyaanetta diina Oromoodhaaf ta'a jechuudha. Ka achimmoo ka seename Oromoon agartan gincitti maal godhan isaaf lamma farda kennanii
ganyaa ittiin kennine farda sangaas ittiin kennine farda waraanaat itti kennan kan ittiin lolan. Harargeetti soggada kee buujee ittiin kennan buujee ittiin lolan. Arsitti soggada kee eeboof wantaadha itti kennan nuu loli nuu qabsaa'idha. Isaan abbaa gadaatii miti. Abbaa duulaa kan jedhan namichi balleesse warra tuulu jechuu kana hubachuu danda'uu qaban. Warri dhiibee 4 kiiloo seensise hoo yeroo tajoolleen teenya mangistii qabatte siltaana qabatte deemnee rafna jaanii miti. Yeroo daran qabsoo itti finiinsani. Yeroon tokko diinni ammallee wayyaana biyya bulchuu jiru kana shakkina. Laaffifne gadaa isii maal jette marfata isii ficcisiifne garuu hin buqqifne. Hojiin itti aanu tokko hanga dhumatti illaa isii buqqisu. 2 bakka isii mallasaa irraa rabbiin kaafnaan Hayilamaaraan fidan. Isa xallasnee irraa buufnemi Abiyyiin dhufe. Maaliin jee Awustiraaliyaatti? Tokko Adaamii wayyaanee gubuu qaba. Bakka Adaamii wayyaaneedha odaa Oromootiin mayruu qaba. Takka jallaan keenya taa'uu hin qabu, takka aramaan alagaa irra taa'uu hin qabu. Aramaa alagaa irra dhorkinemi kaachi taa'ee akka nu jallatu godhuu hin qabu jechuudha. Diriirsuu qabna jechuudha. Kaachi taa'u takka diriiree uummata keenya akka tajaajilu yoo jallate immoo caccabsinee akka achii baafnutti qabsaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus wanni ani isinii dhaabu qabsoon amma daran firiiruu qabdi. Daran gurmaa'uu qabna. Daran jabaachuu qabna. Maaliif qabsoo tana xumuruu qabna? Hin xumuramne warri lafa dhiichisu jirtan ragaa baru. Kuwaas bamareet, kuwaas bamirda. Maaliif qabsoon hin goolabamne gara itti baatu hin beeydu. Kanaaf uummanni keenya biyya alaa jirus biisuun gara biraatti hedduullee deemuu dandeessa. Kanaaf gurmaa'inni keenya, qophaa'inni keenya, murannoon keenya jabaachuu qaba. Qeerroon Oromoo yeroo jarri labsii muddamaa gootu ni beektan waan gootan if jaara if gurmeessaa qophaa'a ka ol ergine sun ka ol ergame sun yoo qajeele inni nu qajaaluudhaafu kabana daarii isaatitti gaaza guutuu qabdan qilleensa sirriitti guutuu qabdan inni nu odoo inni nu nama qajeelaa ta'e akka inni jabaate akka qilleensi keessaa dhumne itti afuufuu danda'uu qabdan. Kanaaf lubatti bakka irra jirru bakka hedduu barbaachisaadha. Sadarkaa marra jirrutti beekta Niiyoroogaa Awurooppaa turres ka'ee wajjin lammaan kun hedduu na gammachiisee ture. Xurataan baay'ee jechuu ture. Amma baatii lamaan kana doongora hedduu hojjetan irraa xurataan xiyyaas xiqqoo poostpoon godhamuuf deemti. Nu akka OMN'tti wanni waadaa isinii gallu akka OMN'tti waadaa isinii gallu reefu hin rafan jechuu turan. Sa'a lamaan sanillee itti dhiifnama booda. Hanga uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa guutuu argatutti. Hanga Kadir Saidii fi Zariin Wadaajoo Abiyoot Addabaabaa irraa maal jedhanii Dakaraati akkasitti dachii uranii wallisanii Oromoo kakaasanii injifannoo dhawwaaqanitti hanga abbaa gadaa bayyanaa sanbata okaarra diinatu dhaabatee akkasii haasa'u. Kun 5 ol kan inni yaadatu. Wareegaman kun Finfinnee jidduutti bilisummaadhaan yaadannoon isaanii dhaabbatutti anis tuutni OMN'is hojii keenya itti fufna injifannoo ni dhufa. Hedduu galatoomaa irran deebi'a hin dhiichisinaa isnoo ibeeriyaat hin dhiichisinaa miila lafa dira hin dhiichisinaa lafa hin dhiitinaa Oromoon mootiin taane. Okay? Oromoon mootiin taane. Oromoo muummicha ministeeraa hin taane. Loltuu takka beeta mangisti galchine. Okay? Bikka amma jirrutti lafa dhiichifnaan dogongora guddaa keesseen. Bikka amma jirrutti warri kubbaa ni beeka. Daqiiqaa 89 namni lafa dhiite. Daqiiqaa fakkiitti hafte keessa gooliin hedduun nama galuu dandeessi. Kanaaf sadarkaa amma jiru kanatti gurmaa'inni keenya, murannoon keenya, tokkummaan keenya kan daran jabaachuu qabu, kan daran itti jabaachuu qabu jaa kanumaan hin banaa gaafilee hanga 9 ta'uu dandeessan booda addaan galla.
bareedu isa kule dadhabdanii